galata rabbi. Nasa galee ke dhaga'e mokkaan na inatti qabbanaa bar. Ay dhiiroo dhiisaan illee akka nama muka gubbaa gaggufee na gaggabsa. Wayati maal wanatti godhattee kan jaalalaan akka naraaf tulotte. Tuma gaafa duraase baruu baadha akka kana cannaqamutti si waliin. Ani sakkuma kee kana cannaqamu jira sila. Wayii dhiisi ammaati. Atra harkatti bulaartaan barqa qabbanaan qabu an guyyaarraa. Saatiin daqiiqaatti natti dabala jaalalli kee. Mataan kee luucha moo qajeelcha? Mataan koo luuchaadha. Luucha. Farforni qabda? Hin qabu. Farfor hin qabdu. Biyyatti nama walaltee ni beektaa? Yaa. Akka maal gootan? Wal tuqnee nu lammanuu wal fudhannee kufne kaa. Maal irratti? Nu lammanuu walqixuma wal muune jechuudha. Jaalala irratti hin baanaaf bali. No, jaalala irratti miti kun. Waan waa'ee oduu wanta kasanatti misin jee. Addaan baafanne ta'u. Okay. Jaalalaan qabamtee ni beektaa? Ishii akkam taate? Yeroo akkam ta'a nama sana jaalalaan qabame namoonni irraa qabame sana argadhee jaalladhee ture garuu galuma geenye adda faca'e. Eessa geenyetti adda faca'anii attasi? Adda faca'ee siin jedha faayaanii galma geenye jechuun waliin kaadhimannee yookiin jaalala sana baay'ee waliin hin turre siin jechuu barbaadee ture. Okay. Hoggaa isa garte akkam taata gaafa jaalatu san onneen ta'e? Maal onneen akkam na taati gaa fedhii nama sanaaf qabaa osoo yoo qabaadhees nama sana argachuuf hin dandeenye. Rakkina maal irraan dhabeettee yaadda? Yaa rakkina wanti irraan dhabe waan fageenyaarraan kan kaatedha. Fageenya jechuudha. Ijaan agartee ni beektaa nama jaalatte san dura? No, osoo ni sadarkaa jaalalaan ranga'iin hin duraan beeka malee ergi sadarkaa jaalalaan ranga'iin duraan ijaan hin agarre. Wal agartanii qaamaan wal biratti shaayii bunnaa jettanii beektani? No, wal hin argine. Tana dura si dhukkubee mana akamaa deettee beektaa? Yaa funyaan koo na funuunaa mana yaalaa deemee beeka. Yaada wayii ni qabdaa ifa jeesii ibsa qalii minaamneeshin faa yoo nama jaalattee dhabdee. No, an takka waan akkasii yaadee hin beeku. Jaarsa kee yoo sirratti fuudhe maal jaarsa kee yoo sirratti fuudhe maal murteessita? Afuudhu kayyaa waan jaarsi kiyya yoo afur fuudheesi karaa amantii kiyyaa waan deemuuf jennaan amma kanas nan dhiphisu sun. Afuudhu. Tokkoon qabu. Okay. Kamantoota hordoftoota keenyaa Suudii Sa'iid Ahmad umriin ishee waggaa 22 kan jiraattu Dubaay immoo dhalattuu Jimmaatti kopheen ishee quxura 36 haa ta'u immoo hariiroo dhiiraa wajjin hin beeku walis nagarre takkaa jirutti jireenya kee keessatti ilmaan yoo rabbi naa kanneen heerume ilmaan afuriin barbaadaa dhalaa tokko dhiira sadii rabbi haa godhuuf hin ja'a rabbi akka yaadisiif haa ta'u Biriteenya ani oo'ituudha jetti jaarsa kiyyoo irratti fuudhes rakkoo akkasitti waan itti dhibbadhuuf hin qabu shari'aadhaa jetti mataan kiyya luuccaa forfor hin qabu mana yaalaattis nan dhaqaa yeroo gariin hin funuunaa rabbi funuuna keettis irraa haa dhaabuun siin jechuu barbaadaa haa jaalala funuuna kana ifitti asi qabee sarraa dhaabu rabbi si haa kennu ta'eetillee biyyatti Koongoo kaatee beektaa Koongoo. Course, kan wadebe sirriitti. Okay, milisi ajaamu foodessi hin qabu. Ajaa. Laanana jaawillee. Koongoo kaadhee Koongoo. Baatii dibatti beektaa? Fasaashiin dibadhee beeka malee baatii dibadhee hin beeku kokonaan. Abukaadoo minaamneeshin. Okay, beektu. Okay. Maamadoo akkam barbaadda? Maammadoo jaalala beeku. Jaalala? Yaa.
Mamadou yani kabajallee naaf qabu. Kabajaa. Yaa. Dhaabii maarree isaa rakkoo hin qabu. Rakkoo dhaabinni mushkila. Dhaabinni mushkila. Yaa qaamaaf dhaabii namoonni tokko yommuu gaafatan nan dhagaa yaani ana sanaa fi amma kana nan dhiphisu. Diimaa, gurraacha, boorcii, malaataa. Yaa magaala barbaada kan borcii hin qabne. Magaala. Naaf boorcii. Okay. Kan biraa waan bakka kan. Malaataa. Malaataa maal godha isaa. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkuma beekamu taltii bareeduun qashtiin shanyii Jimmaa tan jiraatu Duubaay Suudii Sa'iid Ahmad akka jettu immoo waa mara qorannee jira akkuma dhageessan. Ani dhiiras akkasitti dhaabbata isaa irraan kaadhu garuu magaalaa ta'e bareedaadha. Kan jaalala qabu, kabajaa qabu. Jatti kan jaalala beeku jechuushiti. Galatoomis injaa warroonni anu ulaagaa ta'anii guutaa jettan quxurii umrii ilmee ishii kataba ilmee ishii 22 ilmee ishii taa'e ilmee ishii Adam seegi gaafa bulee bakka jiru zanaa bataa bitti jiru this game kun challenge dha malee waan biraatti fakkaate laalte Yaa. kana laale ay bro whatsapp bro abshir ishii carraa gaarii si namni Khalid jamu kun laalte okay Yaa. La. Junaid Laatu. Kena kabeja. Junaid carraa gaarii si hawwa ishii laalteemi Yaa. Gadisa carraa gaarii si hawwa bilisummaa carraa gaarii si hawwa Okay, bro. James carraa gaarii si hawwa bro Khalid Ibsa ilaaleen jira maashaallah hundi jaraayyuu hin bareedanii qaliidha. Rafii takkaasoo dandeessu tokko filannutu dirqama haasawaa biraatti tokko Ayyaaniin hin filadha ibsa waan na dararte xayyeef. Hin filadhu yoom jedharee silaa yoom yaada kiyya nakaafu. warroota mudii qabatanitu warroota akkasii mudii akkasiin qabadhe yootti gadima Ammaalli muudii qabadharii warra as dhufanii muudii qabatan iyyuu na jibbisiisuu jiru silaa dhiiroo. okay sorry Innaa galatoomii isinis na jiraadhaa akkuma asitti gammadan asumatti gaddira. So yaa filannoon kan goo nama tokko waan ta'eef jennaan adamiin hin filadhe jechuudha. kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa akkuma isin jettee asuma gammadanii asumatti wanni jedhanii tapha bakka ammaaf immoo namni na harkisee isin keessa adamii jettee kun ismiirri biraa isinitti hin dhagamini namni biraatis yoo dhufe isin itti ol baatanii isin harkisuu dandeessi teessanis hin dhabamtuu qooda maarree qaa'ee maarree hin fuutu waan jedhanii fi tasfaa fi hamilee jajjabina isiniif hin hawwaa Adam baga gammadeen isin jaa Adamiif gammadaati Adam keenya jabaadhu jaanii gabbu'a. Iqaatus foloshan jahanuu argattanii dhubaatan namni horsiisanii viidiyoo banattan wanni isin beekuu qabdan nan arga waan ta'eef firoomsa maal eedaga aruuza hedduudha Waniin dhageen. aruuza hedduu maal eedareeti gali gaa bakka gali Ayyee. gali aruuza hedduutti nafanii gali bakka nagaatti halkanaa edee bire aboo bara namni gariin jimaa kana aruuza irra fidatee jiiffatee bar taa'ee bar rabshaa namarra dhaaba akka keetii kana namaan beektu jarri lamee wal taasoo biyaaneera maal eedda deemree bule sarayyu teessee irraa mataa mara taasisan
Ibsa. Ibsa waan. Ibsa nin jira. Hundee muti deemu caala qurxaan sin irraa gabbaafna bakka Alisa. Maa gadi buustu ati maa akkamitti deemaree kaan. Dura jiraayee maan baatu. Qurxaan isa gabbuusa. Biroo kiyya baga nama saddeet keessaa filatamtee baga carraa kanaan sigee akkuma diigis lootaris jireenya keetis mara akkumatti rabbi si haa mul'isuu si haa fallachiisuu jeetin si hawwaa. Gara soomii. Okay. Mee maqaa kee kaameraa raachii xiqqashoo moobaayila seentee jirtu waan ta'eef miira gammachuu keessa is bahii hirrifatin hin sodaatin ishee. Maal sodaatu? Yaa saniifuu wanni ati beekuu qabdu naha takka ammoo jaalallee ta'e laaltee dubbachuu dandeessa malee komantii takka laaluu hin dandeessu ishee. Okay. Maqaa kee? Adam. Adam eenyu? Galatoo. Galatoo? Galatoo. Iddoo dhalootaa? Arsii. Arsii. Umrii ta'e? 25. Biyya jirtu? Dubaay. Mabruuk jenne gaafata nama mabruuk jechuun tana qawween gaama walitti sillaalee eenyu akka irra janajjanee fi foloo 600 ol dhageesse. Obboleessa kee dawwalii fi maana filattee jeeni eegale dawwaliif. Boobiroo. Maqaa isii Suudiidha. Komantii. Maqaan kiyya Suudiidha. Achi siqixinnoo si kaameeraarra achi siqixinnoo. Kaameeraarra achiiki. Achiiki. Obboleessa yaada. Waan an joona dandeessu. Ibsa bitiira. Achiiki siin jeeba. Sigeera mul'atu. Ni mul'ata amma haaseya itti dawwaliif. Mucaan kun maaliif komantii dubbisaa? Mucaa komantiin dubbisan obboleessa isin argani. Suudii akkam. Adam maal gochii dhufte atas waan as dhufteef hin beektasaa? Suudii akkam nagaadha. Nagaa jira akkamii ati? Fayyaa Maali keessa? jira? Jira alhamdulillah akkam. Akkam nageenyi kee? Gaariidha. Akkamiree silaa ilkaan kee hin bareedaa? Funyaan kee illee bareedaa ajaa'ibaa kanatti. Atis ni bareedda baay'ee tokko abboontuudha. Waaw, ilkaan kee hin bareedaa akka addeessa birraa ati silaalaa onni nagooti akkam gaa silaa dhiiroo? Ayyaan kun obboleessa kiyya seera mana kanaa cabsaa jirta ishee ansin arrabsa dhugumatti akka naamii barbaadde gasti baasan ati maalirra jara sanirraa hin jirtu maal akka ishiin si filatte hin beeku malee waan ani jedhu dhageenye nama fayyaa qabutte nama sirratti ishiin dhiira jaalala beeku dhaggeeffadhu. Dhiiroo ofirraa haasa'e kaa. Dhiira jaalala beeku. Kan jedhi haasa'e akka dhiiraatti. Hai. Mee warri komantii dhaabisa akka dhaabaan katabina please na dhageessanii dhiisaami ani nin cufa komantii sana jetti nin cufa waan ta'eef dhiisa. Nin cufa dhiisa mee nis hin kofina dhiisa waa dhaggeeffatan san booda roggoo isaan parsantii haa waan deemu ofu booda irra katabdan biroo hin dhaggeeffadhu. Komantii dubbisuu dhufteeti. Lagi wanti dubbisaan jiru bar. Sin dhaggeeffachaa jira. Raakishaa miti mana kiyyaatti akka Dubaayitti dhalaan isinirratti wal waraantu saniin kabaja qabde sitti dhageesse. Dubaratti illee wal waraanuu dhiisaniira dibar. Akka keetii kana haadhaa fi abbaan aboo jiraaf qabanii hidhanii garsiisanii bira dhaabbatanii namatti fidanii qoricha obaasanii waan namni siin jiru dhagee itti haasa'e janaajjanii siin jee parsantaa isin kan kun tapha malee fuudhi isin hin jenne narraa fuudhi isin hin jenne kun geema dhageesse. Yaa qicharra ta'ee fuudheewu. Nasiiba keeti sun. Dhiiroon kun maal ta'e sun? Hin gammadda. Nasiiba keeti sin jee kun jireenya keeti maal na gammachiisa. Awwalitti isin fide sababa ta'a malee. Eegale amma eegale dawwaliifi. Sin deebisin inshaallah achiin dhabama. Buloo godha mucaa kana. Buloo godha. Kana ka'uddoo udaani. Dhibeessisa namni akkanaa kun. Gowwadha. Gowwaan beektanii mire. Aqliin qabu doomadha. Bakka ammenni shiroo tak
asii biddeena irra nahite. Biddeena dhiisee hara biraa fi guhana darbatee guddate yoggoo Dubaay kana dhaqee ruuza arabaa kana dhaadhaa godhe aarifu ibsee akkatti muudiin irra qabatu deemaa jiru. Silaa rabbiin takkitti achitti biyya deebisee jireenya sanatti isa deebisee dhahatee akkasiisan nagaan sarraa dhufee sana sirraa kanaasa. Obboleessa kee dhaggeeffadhaan sin kabajaa sin jaalladha. Abbummaan bareedaa dhuftee muudiin qabadhattee jechaa fudhattee deemta. Dhageesse? Ati humaan beektu. Mutaan taa'aatu beektu. Kopheen teenii ajuutti. Afaan keenya ajaa sammuu teetti dhugaan hin xiifitti irraa amantummaa hin qabdu. Intala dhalaa takka dura keessee haasawaa dadhabdeeti. Abbeetu siyaasa eessatti fuudha. Mohaadirtiin ajanettan natti nama kaasiidhaati. Saniifuu aan rakkina hin qabu mana kiyya keessan jira aan sin geenye nan beetu sin beeku. Wal dhiisettan. Dhuftee muudii qabatte sirratti. Muudii qabatte sin muudii qabatte naa rabbiin jechuudha kun. Abbummaan fadhe dhufee asirratti haasawaan jira haasee taanaan bilookni ta'a sammuutan jechas fudhatee kuta. Kana ilma boqqoolloo kana. Akkamitti godhare? Rakkoon qabu ibsa akkuma gadi buulle rakkoon qabu. Kau jechuun amma gaafa hedduu si rifadde. Leesh kau jette ibsa majala jiraanillee hayi. Zate kau si rifadde miira keessaa mucaan nu galche. Itiniraariin atillee kun qotiyyoon akkasuma. Yemmuu tokko namoonni tokko mataa namni jechuu barbaadu waan ta'eef itiniraariin. Me haasii jala jedhume. Hello. Hello. Salamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam bareedu. Jirtaa bareedaa koo. Jira galata rabbi maalin baddeem si yaade bar. Si yaadee jira akkam sila. Galata rabbi fayyaa keeti miti. Jira galata rabbi akkamii ati. Maatii waatiin naguma. Egaa galata rabbi. Nan sagalee kee dhagaye mokkaan na inatti qabbanaa bar. Dhiiroo dhiisyaanillee akka nama muka gubbaa gaggufee na gaggabsa. Wayati maaluma natti godhattee kan jaalalaan akka naraaf tulatte. Tuma gaafa duraase baruu baadha akka kana cannaqamutti si waliin. Anis akkuma kee kana cannaqamu jira sila. Wayii dhiisi ammaati. Atira argattee bulaartaan qabbanaan qabu an guyyaarraa. Saatiin daqiiqaatti natti dabala jaalalli kee. Afaan mi'eeffattee yeroo hunda namatti haasofta malee ati as baatee bakka nama gammachiistu beektaa? Maaliidhaa amma qayyii bakka anillee jaalalaan dararamu atillee jaalalaan dararamta eessumatti walaa agarrume yoo walaa agarru. Bakka barbaadettan dhufate bootuma beellamaanaa kaa'i malee. Ayyeetu egaa. Yoo wal argina garuu. Yoo wal argina gaafuma tokko wal argina fayyaa gaaf tokko maaliif? Cinqame kaan bar makaddaa maddeen buluu jira woon waa qabadhee ciisisuma natti fakkaata yeroo dhagahu yeroo hundallee kaasuma na fuuldura dhufachi. Yeroo hunduma keenyatu makaddaa maddee buluu jira dhiiroo. Ay bareedduu kiyya kaanchas si faana cannaqame dhugaa rabbi. Gaafuma si baruu baadha utuun si baruu baadha gaafan si baruu rakkadde as baateellee guyyuma tokko bakka waliin jaalala keenya walitti ibsine bashannanuu hin dandeenye guyyuma hunda sagaleedhaan mi'a amma maalirra ittala. Waan gisee tokko baratte maatiin gaabbiin egaa yaa'u sadarkaa jaalalaa keessa akkasuma jaalalti nama dararti waan taateefu. Bar jaalala keetiin miidhamaa jira kanaaf miidhamuu rammooti waan laphee nagaa jirtuuf ana laphee waan na cabee jiruuf onnee kootu timaantima ta'e si biratti. Anillee akkuma sana beekadhu. Anillee akkuma sana onneen 150 lakkaa'aa jirti. Mee oo dhuguma na jaalatte mee na dhungadhume. Jaalaltiin gaddabdee jetteetu dhungoon namarraa galchiti garuu ofumatti of qabanii wal qabanii nama tokko fakkaatanii dhungachuutu taatu malee sila. Dhungoon jaalalaa kana miti jawwaalatti jettee mubaalatti jetteetu lafa. Inni kun mataadhaa beekigaa.
gaafa na argite osla akkam na goota utuu amma ka'ee na argite miira akkamitti dhaga'amatteeti. Gaafa si argee maa akkanumatti akka kiliiniitti gadi liqimsee bishaan kana irra dhugafa hayi. Way laphee na cabsite qaama jaalala. Laphee si cabsite. Par an duruma sitti mee afaan mi oftee laphee nama cabsita jaalalli kee qalbii nama fuudhaa jedheera. Miskiin abshir waluma argina. Akka miskiina ta'e beektaami garuu. Of course. Hai. Innan jedha. Maaloo si biti adiyyaa maal si bitu maaliin bakka surprise irma si gochuun barbaada akkamitti si argite yaa kee tokko fudhu. Surprise ni waan bitta gofa yaa wama tokko. Jechuun hiriyyuma kee tokko wama tokko si godha waan natti barbaaddu. Ayyita daga yaa murcaadhuma keetiin haa ta'u baay'inni. Waan asii filadhe siif ta'ami? Yaa siyyuu nan filadhee wanta ati naa filadhee immoo akkamitti naa ta'u dira. Hayi. Akkas taanaan taate. Yoo abduuf saree yaa kee tokko fudhadhuudhuma bakka hoteeluma tokkotti kottu kaa. Yaa isaan muudammaan bishaan jedha jetteetu silaa dhiiroo. Maal kolfitaa? Saatii namni jaalalaa jechuun kolfitaa. Waan gammachuurraan kan ka'e beeka dhugaa kofalli kuni gammachuurraan kan ka'e onnee 150 ka'e fi bara dhunga deebii gisee naan jettu kofalaa beekadhu. Bar jaalala kee biraa ija kee keessa laaluun dadhabaa baay'ina si laalee maantu na qaba. Amaluma jaalalaa akkasita. Way lapheen na dhaataa jira amma bakka. Bishaan xiqqoo gaditti dhugisi dhiisa. Bishaan miti aannan dhunnaan gadi hin jedhu ishee. Ishee ta'u yoo aannan qaaliidha jedhee tanu beekan dhufa. Aannan qaalimmaa qaaliin qabu aannan boo. Rakkoon qabu. Nama irra qaaliidha. Ayyee taatifa. Ayyee maal jettee cufachuu immoo waan danda'e sirraan cufadhu beeki. Yoo cufatte malee. Akkamitti narraa cufatta kan ganaa narraa deemtu iyyuu na yaaddessuu jira sila osoo siinaa za'een quufin osoo akkasiin nu gadi. Sanammaa nan gaafatin ifa. Maal sin gaafanne achuma teera fuudha kanan barbaadaa. Miti? Eeyyee. Nama akkasitti tawwanaa dalaguun barbaada malee cikicikii minaamineeshinii miti dhaggeeffadha. Godhattee achi duuba wanni jechuuf miti. Wanni sin beeku. Ofa. Dhibba jaangaa dhibba takka koofiyyaarra jira waan ta'eef.